Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Aadaa Oromoo fi Mana Kiristaanaa Ortodoksii. Kutaa tokkoffaa. Aadaan maali? Aadaan wantoota eenyummaa saba tokkoo ibsan keessaa isa tokko. Kunis hiika bal'aa fi qabiyyeewwan hedduu kan of keessatti qabatudha. Fakkeenyaaf aadaa nyaataa, aadaa uffataa, aadaa sirbaa, aadaa kabaja ayyaanaa, aadaa sirna gaddaa fi gammachuu, akkasumas haala fuudhaa fi heerumaa hundaa ilaala. Kanaafuu aadaa Oromoo yommuu jennu kanneen kanaa fi kan kana fakkaatan hunda jechuu keenya. Sabni tokko qabiyyee fi haala raawwii aadaa isaatiin sabaa fi sablammoota biroo irraa adda ta'ee beekama. Aadaan tokko tokko wal fakkaachuu malullee hedduun garuu saba murtaa'e biratti kan argaman qofaadha. Fakkeenyaaf sirni bulchiinsa gadaa aadaa Oromoo keessaa isa handhuuraa fi saba biroo biratti gonkumaa kan hin beekamnedha. Gama biroon immoo sabaa fi sablammoonni adda addaa yommuu yeroo dheeraaf wal bira jiraatan yookiin haala biyya keenyaa akka fageenyaatti caqasuun ni danda'ama. Aadaan saba tokkoo isaan kaan biratti seenuu fi fudhatamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf sirni guddifachaa maddi isaa aadaa Oromooti. Har'a garuu maqaa isaas ta'e gocha isaa fudhachuudhaan guutummaa biyya kanaatti fudhatameera. Akka waliigalaatti aadaan tokko amantii, seenaa, haala jireenyaa, teessoo lafaa, faca'insa uummataa fi kana fakkaatan irraa madduu ni mala. Aadaa kitaaba qulqulluu keessatti dubartiin biyya Samaariyaa kaaba Israa'el jechuudha. Sun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan naaf kenne yommuu ittiin jedhe, isheen garuu ati osoo nama Yihuudaa yookiin kibba Israa'el taatee osoo jirtuu akkamitti anarraa bishaan dhugda ittiin jette. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:9. Kana jechuun ishee saboonni Israa'el lamaan Samaariyaa fi Yihuudaan teessoodhaan qofa osoo hin taane aadaa fi amantiidhaanis adda adda waan turaniif akka wal hin simanne waan beektuuf. Yesuus Kiristoos Yihuudaa irraa dhufuu isaa maaliin barti yoo jenne loqoda qooqaa dhageessee fi haala uffata isaa arguunidha. Kun aadaan eenyummaa saba tokkoo akka ibsu ni mirkaneessa. Aadaan kitaaba qulqulluu keessa jiru hedduun isaa aadaa saba Israa'el ta'uun ni beekama. Biyyi keenya Itoophiyaanis bara kakuu moofaa irraa jalqabdee amantii kana waan fudhatteef aadaa kitaaba qulqulluu keessatti eeraman hedduus achumaan dhuunfatteetti. Kanaafuu aadaan keenya hedduun isaa aadaa saba Israa'el waliin wal fakkaata. Fakkeenyaaf beelladoota nyaatamanii fi hin nyaatamne, ayyaana sanbataa kabajuu, dhaqna qabaa, aadaa sirna waaqeffannaa fi kan kana fakkaatan caqasuu ni danda'ama. Ijoon dubbii kitaaba qulqulluu aadaa namootaa barsiisuuti. Dhala namaa hunda gara jireenya bara baraatti qajeelchuudha. Kana jechuun garuu kitaabni qulqulluun aadaa tuffata jechuu miti. Aadaa fi qooqa uummatichaa yoo beekne malee akkamiin itti siqnee walii galuu dandeenya? Barsiisaan amantii aadaa uummata isa barsiisuu hin beekne tokko barnoota fedhii uummataa irratti hundaa'ee dabarsuuf baay'ee rakkata. Sagalee Waaqayyoo lallabuuf aadaa fi duudhaa uummatichaa kabajuu akka qabnu qulqulluu Phaawulos irraa baranna. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 17:22-23 irratti namoota Ateenaa warra waaqa tolfamaa hedduutti amanan yommuu barsiisuu jalqabe kun hunduu faayidaa hin qabu jedhe miti. Jalqaba amantiin guutamuu isaanii dinqisiifatee garuu barreeffama waaqan beekamne jedhu waan argeef
kanuma ka'umsa godhachuun waaqa isin maqaa isaa wallaaltan kana ani isinittan hima jedheetu aadaa fi amantii isaanii kabajee waan isaanitti siqeef lallaba isaaf gurra ergisanii dhaggeeffatan. Suuta muraasni isaanii gooftotaa Kiristoosiinis amanan. Haaluma wal fakkaatuun warra duraan wangeela inni lallabu mormaa turan inni qooqa isaaniin dubbachuu jalqabnaan garuu callisanii dhaggeeffatan jedhamee barreeffameera. Hojii Duukaa Bu'ootaa boqonnaa 22:2. Kanaafuu dhugaa dubbachuu keenya osoo hin taane tooftaa ittiin uummatatti siquu qabnus xiinxaluu akka qabnu nu barsiisa. Aadaa fi amantii walitti dhufeenyaa fi adda addummaa isaanii. Aadaa fi amantiin qabeenya yookiin sochii saba tokko ta'uu maluudhaan wal fakkaatu. Garuu akkuma duraan ibsuu yaalletti aadaan eenyummaa yookiin aayidentitii saba tokkoo yommuu ibsu, amantiin garuu ilaalcha waan ta'eef hubannoo namootaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramu irraa kan ka'e jijjiiramuu ni mala. Fakkeenya Oromoo ta'uu fi aadaa Oromoo qabaachuun dhaloota qomoo sanaa hunda kan tokko taasisudha. Oromoon hundi garuu amantii yookiin ilaalcha tokko qabaachuu hin danda'u. Ilaalchi keenya barumsa arganne, muuxannoo kuusannee fi dhiibbaalee adda addaa nu mudate irratti hundaa'ee waan jijjiiramuuf. Oromummaan keenya garuu uumama waan ta'eef barumsaanis muuxannoo addaanis dhiibbaa kamiinuu nurraa haqamuu hin danda'u. Aadaa fi amantiin yommuu wal wajjin jiraatan walitti makamuu ni malu. Adeemsa keessa kamtu aadaa kamtummoo amantii akka ta'e illee adda baasuun nu rakkisuu danda'a. Fakkeenya namoota baadiyyaa Oromiyaatti guyyaa cuuphaa yookiin ximqataa namoonni taabota baasuuf dhaqan akka har'aa kana faarfachuu hin beekan turan. Sirbanii ol utaaluudhaan kabaju malee. Ayyaanichi maaliif akka kabajamu illee beekuu dhiisuu danda'u. Garuu waqtiin sun yommuu qotee bulaan midhaan sassaabbatee fixee boqotu waan ta'eef keessumaa dargaggoon guyyaatti huccuu haaraa yookiin miidhagaa uffatanii kaadhimaa ilaallatanidha. Kanaafuu cuuphaan ayyaana amantii qofa osoo hin taane aadaadhas. Dhugaadha. Aadaa fi amantiin yeroo itti wal simanii jiraatanis ta'e wal dhiibbatan ni jira. Lamaanuu akka wal simanis ta'e akka wal dhiibbatan kan taasisu garuu hubannoo fi gocha namootaati. Akkuma kana gaditti ilaallu aadaan Oromoo fi amantiin Ortodoksii waggoota dheeraaf waliin jiraataniiru. Amantittiin garuu lamaanuu wal faana gaggeessaa turte malee gonkumaa hin balleessine. Amantiin kan aadaa irratti dhiibbaa gootu yommuu aadaan amantii bakka bu'uu jalqabudha. Sabni Israa'el aadaa isaatiif jecha sagalee Waaqayyoo dhiibbachuu yommuu jalqaban gooftaan keenya kan isaan dheekkames kanaaf. Isin garuu barsiisa aadaa keessaniif jecha sagalee Waaqayyoo diigdanii jechuudhaan. Aadaan dachee kanarratti nama bareecha malee samii irratti fayyina lubbuuf wabii hin ta'u. Kanaafuu danda'amnaan aadaa fi amantii waliin qabaachuun gaariidha. Wal dhiibuu malu taanaan garuu amantiif dursa kennanii hundayyuu bakka isaatti gaggeessuun barbaachisaadha. Olola dogoggoraa fi dhugaa hubatamuu qabu. Waa'ee aadaa Oromoo yommuu kaafnu olola hayyoota siyaasa Oromoo yookiin Oromoo aktivistis tokko biratti deddeebi'anii ka'an tuquun barbaachisaadha. Kunis manni kiristaanaa yookiin Ortodoksiin aadaa Oromoo ni dhiibbatti kan jedhudha. Namoonni gara amantichaa deeman uffata aadaa Oromoo calaqqisiisu uffachuu dhiisuu isaanii akka fakkeenyaatti kaasu. Qaqallachuu aadaa keessattis Ortodoksiin shoora guddaa akka qabdu jechaanis ta'e barreeffamaan hedduu dubbatu. Fakkeenyaaf weerarri siyaasa amantii yookiin political religion amantiiwwan Islaamaa fi Kiristaanaa babal'isuuf godhame
aadaa Oromoo daran miidheera. Islaamni karaa bahaa kibbaa, Kiristinnaan immoo karaa kaabaa aadaa Oromoo irratti godaannisa isaanii dhiisaniiru. በሆሮ ቢያንሳ 1985 ዓመተ ምህረት የኦሮሚያ ህዝብ ታሪክ ገጽ 26 bakka kanarratti barreeffamee jira. Naannoowwan Oromoo sirna bittaa jala galanitti aadaa saba Amaaraa babal'isuudhaan kan adda durummaan itti gaafatamu mana kiristaanaati. Daarkoo 1975 bakka kanatti barreeffamee jira. Kana caqasuun obbo Bahaaruun akka barreessanitti fuula 108 qabxiin inni jalqabaa guutummaa guutuutti dhugaa ta'uu baatullee karaa lama dhugaa kan fakkaatu of keessaa qaba. Amantiin Islaamaas akkuma Kiristinnaa aadaa Oromoo miidhuu akka danda'u eeruu isaa fi amantiin yommuu babal'atu aadaan akka tasaa miidhamuu akka danda'u. Qabxiin lammaffaa garuu gonkumaa kijiba. Kaayyoo fi gaheen mana kiristaanaa wangeela yookiin sagalee Waaqayyoo labsuudha malee aadaa saba tokkoo babal'isuu miti. Hanga amantii ishee isa bu'uurawoo waliin wal hin faallesnetti manni kiristaanaa aadaa saba kamiyyuu jajjees tuffattees hin beektu, hin tuffattus. Inumaayyuu manni kiristaanaa Ortodoksiin seenaa ishee baroota 2000 ol ta'an keessatti aadaa saba hundaa kabajjee fi eegdee jiraachuudhaan beekamti. Caalaatti kan komatamtu iyyuu aadaa balleessuudhaan osoo hin ta'in aadaa fi amantii walitti maktee waggoota dheeraa keessa ce'uudhaan aadaa namoota osoo hin tuqin wal simsiistee jiraachuuf carraaquun ishee gama qulqullina sirna waaqeffannaa ishee daran miidheera walitti waan makameef. Aadaa osoo hin miidhin amantii ishee cinatti amanattee jiraachuun ishee coexistence of religion and culture kanaaf garuu kan galateeffatamtu qabdudha. Malees komatamuu hin qabdu turte. Kun quba nama dhangaa afaan nama kaa'ee ciniinuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan aadaa Oromoo dadhabsiise Ortodoksii moo amantiilee birooti? Aadaa fi duudhaan Oromoo hedduun du'ee kan awwaalame yoomi? Erga amantiin Pirotestaantii babal'achaa dhufe mitiire? Kana mirkaneeffachuuf qorannoo gochuun barbaachisaa miti. Wallagga lixaa caalaa maaltu fakkeenya nuuf ta'a? Haala wal fakkaatuun Oromoon Booranaa fi Gujiis aadaa isaa eegee turuu kan danda'e Ortodoksiin bakkeen sana waan hin jirreef osoo hin taane Pirotestaantiin akka bakkeen biroo waan hin dhiibbanneef ta'uu eenyuyyuu ni hubata. Oromoon amantii Ortodoksii hordofu hundi aadaa isaa hin daganne jechuun kijiba ta'ullee kan aadaa isaa dagatee amantii kana waan hordofeefidha jedhanii yaaduun garuu dogoggora. Manni kiristaanaa gochi saba Oromoof ta'e saba kamiyyuu hanga daandii Waaqayyoorraa isa hin kaachifnetti mormii hin qabdu. Fakkeenya Oromoon callee akka faayaatti yookiin bareedinaaf diratee itti miidhaguu isaa hin mormitu. Namoonni aadaa faayaa godhachuu dhiisanii yommuu callee waaqeffachuu jalqaban garuu ni balaaleffatti. Callee waaqeffachuun immoo saba Oromoo birattis fudhatama qabu. Oromoon uffata aadaa isaa uffatee gara mana kiristaanaa dhufuu danda'a. Seerri kana dhorku hin jiru. Garuu kaayyoon amantichaa aadaa sabaa fi sab-lammootaa babal'isuuf dhiibbachuuf waan hin taaneef amantoonni hunduu sirna waaqeffannaa keessatti fakkeenya qulqullinaa fi uffata ergamoota samiirraa kan ta'e adii qulqulluu akka uffatan sirna qabdi. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 3, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 11. Kanaafuu sirna waaqeffannaaf jecha
adii uffachuun aadaa uffata Oromoo tuffachuuf dhiibbachuuf miti. Dhuguma aadaa uffataa saba kanaaf onneerraa quuqamna taanaan kana calaqqisiisuuf yeroo dheeraa waan qabnuuf. Akkasumas Oromoon odaa jala taa'ee malkaatti naanna'ee tulluutti ba'ee aadaa fi ayyaana isaa yoo kabajate manni kiristaanaa mormii hin qabdu. Haa ta'u malee namoonni odaa qabbana isaaf, malkaa jiidha isaaf, tulluu ol ka'umsa isaaf itti gargaaramuu dhiisanii mukaa fi bineensa mukichaatti galu. Malkaa fi seexana malkaa, tulluu fi ayyaana tulluu yommuu waaqeffatan garuu ni balaaleffatti. Oromoon duris waaqa odaa lalisaa uume, waaqa malkaa bal'aa diriirse, waaqa tulluu guddaa muuxeesse galateeffachaa ture malee muka, malkaa, tulluu fi bineensota kanneen kana keessa jiraatan waaqeffattee hin beektu. Walumaa galatti manni kiristaanaa haala kanaan namoonni akka daandii uumaa isaanii irraa hin maqneef tiksiti malee aadaa balleessuuf kaayeffattee hin beektu. Kan nama gaddisiisu garuu warri har'a waa'ee aadaa Oromoof falman hedduun isaanii waa'ee aadaa sabichaa duraanii sirriitti kan hin beekne yookaan osoo beekanii faayidaa siyaasaaf kan jallisanii lallaban ta'uu isaaniiti. Gama biraan amantittii waan jibbaniif qofa aadaa Oromoo dhiibbatti jechuun ijoollota ishee bobaa jalaa baasuuf carraaqu malee aadaa sabichaafis quuqamanii miti. Olola isaan baay'een isaanii biyya alaa ta'anii jechaa fi barreeffamaan afuursan caalaa nuti akka dhalataa qomoo kanaattis ta'e qabatamaan yookiin practically sabicha beekuudhaan dhugaa baana. Isaan Oromoo hin jirre yookiin imagined sammuu siyaasaan abjootaa bulu. Eenyummaa fi aadaa Oromoo sirriitti hubachuuf garuu sammuu qajeelaa fi laphee qulqulluu qofatu barbaachisa. Akkuma beekamu uummanni Oromoo aadaa bal'aa fi boonsaa qaba. Seenaa isaa jalqabaa kaasee waaqa tokkicha jedhee amanaa akka ture ni beekama. Garuu har'a Oromoon hundi amantii tokko hin qabu. Qabaachuus hin danda'u. Sababni isaas namni yommuu qoramaa deemu aadaas ta'e amantii isaa gatuu baatullee haala fooyya'een guddifachaa deema. Aadaa isaa keessaa kan isa miidhu hubatee dhiisaa, kan isa boonsu immoo guddisaa deema. Gama amantiitiinis yoo ilaalle dhaloonni Oromoo hedduun akkuma durii waaqa tokkicha jedhanii amanu. Haalli waaqa tokkicha kana itti waaqeffatan garuu adda adda. Kaan sirna kiristaanaa, kaan sirna islaamaa hordofa, kaan immoo akkasumatti waaqeffataa ofiin jedha. Kanas ta'e sanas Oromoon har'a sirna amantaa adda addaa keessa jira. Sadanuu garuu waaqa tokkicha yookiin monotheism amanu. Asirratti ijoon dubbii biraa caqasamuu qabu isa namoonni tokko Oromoon hundi amantii kaan dhiisee bakka tokkotti yookiin gara waaqeffataatti yoo dhufe malee tokkummaan uummatichaa cimuu hin danda'u jedhudha. Tarii haala kanaan amantii fi aadaa walitti hidhuun eenyummaa saba sanaa caalaatti calaqqisiisuu danda'a ta'a. Haa ta'u malee sabni amantii fi aadaa tokko qabu hundi tokkummaan isaa cimaadha jedhanii persentaayilii 100 amanuun dogoggora. Qomoo ofiif quuqamuuf dirqama amantii tokko hordofuu hin qabnu. Amantii tokko hordofuunis tokkummaa keenyaaf wabii hin ta'u. Waan amantii adda addaa hordofneefis Oromummaan keenya hin diigamu. Dhugaa kana salphaatti hubachuuf haala ollaan keenya Soomaaliyaan irra jirtu qalbeeffachuun qofti ni ga'a. Dhiiga tokko, aadaa tokko, qooqa tokkoo fi amantii tokko qabu. Garuu biyyoota addunyaa hunda keessaa akka isaanii kan wal nyaatu, wal diigee jiraatu hin jiru. Qooqa tokko osoo dubbatanii waliin galan, amantii tokko yookiin islaamummaa osoo hordofanii waliin amanan, wal ajjeesuus
hin dhiisne. Gama biraan immoo biyyi Ayislaand jedhamtu sabaa fi sablammoota adda addaa fi qooqa adda addaa qaban lamaaniin Noordik fi Geelik Origins kan jedhamaniin ijaaramte. Isheen garuu biyyoota nagaa fi tokkummaan jiraatan keessaa sadarkaa tokkoffaa irra jirti. Yookaan Global Peace Index Report 2015 biyyoota nagaa jiraatan sadarkaa tokkoffaa irra jirti. Haaluma gabaasa addunyaa kanaan biyyoonni amantii hin qabne, waaqayyootti hin amanne yookiin ateistis kan akka Niwuziilaand warra amantii qabna ofiin jedhan caalaa nageenyaa fi tokkummaan beekamuun isaanii, addunyaa irraa sadarkaa afuraffaa immoo yaada Oromoon amantii tokko jalatti dhufee tokko ta'a jedhu busheessuu irraa darbee hiphoo namatti ta'a. Nageenyaan addunyaa irratti sadaffaa ta'uun kan beekaman uummanni biyya Awustiriyaa immoo baay'inaan wal haa caalanu malee qooqa 13 dubbatu. Warri qooqa hedduu dubbatan kun hundi garuu guddina biyyaa fi saba isaaniif kaayyoo tokkittii qabu. Kanaafuu yaadni Oromoon hundi amantii tokko qabaatu malee tokkummaa dhaba jedhu amantii isaa miti. Inumaayyuu saba Oromoo amantii adda addaa hordofaa jiru kana amantii kee gadhiisii kottu jechuun caalaatti dallansiisuu fi tokkummaa duraan ture diiguudha. Dogoggora cimaa kan waaqeffataa hin taane Oromoo miti jedhuttis nama ceesisa. Hunduu amantii kamiyyuu keessa haa jiraatu. Yookaan kan inni itti amane kabajeefiiti. Achumatti eenyummaa fi aadaa sabichaaf yoo falme garuu caalaatti tokkummaa isaa cimsa. Itti fufa. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.